Tole ashamaa akkam jirtu maatii koo kaayyoftuu biyya keessaaf biyya alaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa ga'u guyyaa har'aa hundee fi bu'uura afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu kan ta'e qubee afaan Oromoo gurguddaa qabannee isiniif dhufnee jirra. Namoonni sabiskiraayib hin taasisin deebinee akka wal arginuuf sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Namoota barnoonni kun laallatuuf immoo sheer taasisa laayik gochuun nu jajjabeessa. Namoonni barnootaaf nu argachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo waasaappii fi teelegiraamiitiin nuuf bilbilaa kallattiimaan barnoota keenya har'aa qubee gurguddaa afaan Oromoo 26 kan waliin ilaallu ta'a. A A Ba Ba Ca Ca Da Da E Fa Fa Ga Ga Ha Ha I Ja Ja Ka Ka La La Ma Ma Na Na O O Pa Pa Qa Qa Ra Ra Sa Sa Ta Ta U U Va Va Wa Wa Qa Qa Ya Ya Za Za Qubee gurguddaa afaan Oromoo 26 kanneen armaan olii turanii haga xumuraatti nu hordofuu keessanii fi guddaa galatoomaa. Guyyaa itti aanu qubee xixiqqaa afaan Oromootiin walitti deebinaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer taasisuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'a.